Tole hordoftoota kabajamtoota keenya kun qophii qoraasuma seeraati qopheessan leencoosan. Egaa akkuma gara galgala irratti isin beeksise dhimma ariifachiisaa yeroo ammaa keessattuu yaaddoo hawaasatti ta'e mala adda addaatti fayyadamuudhaan saamicha maallaqaa karaa adda addaatiin maqaa adda addaatiin hawaasa hedduu rakkoof saaxilee maqaan isaa egaa UMG Universal Music Group jedhamu kuni maalummaa isaa maal hojjeta? Dhugama dhaabbata biyya alaati moo biyya keessaa? Maal hojjechuudhaaf hayyama qaba moo hayyama hin qabu? Dhaabbata akkamii dhaabbanni kuni? Namoonni mala adda addaatiin miidhaan irra gahe immoo maal gochuu qabu? Maal taasisuu qabu? Irra deddeebi'eera jechuudha dhimmoonni akkana. Kiyaansii jedhanii kan soolarii hojjetu hedduutu jira jechuudha. Ammas yeroo darbe kan artistoonni mala adda addaatiin namoonni beekamoon public figure ta'an beeksisa adda addaa hojjechuudhaan sammuu hawaasaa ufitti fudhatanii gowwoomsuudhaan qaamoleen haqaa fi seeraa hoo dhugama onlaayiniidha waan onlaayiniidhaan dalagame dijitaaliidha waan raawwatame jedhanii dhiisuu qabu. Biirooleen mootummaa kan waliin hojjetaa turan maal gochuu qaban ture? Maaltu irraa eegama? Of eeggannoon biirooleen akkasii sun gochuu qaban maalidha? Dhaabbanni tokko an dhaabbata akkanaati waan akkanaan hojjedha jedhee gaafa dhufu afaanumaan caluma jennee hooma inni dhufeef gargaarsa harka qalleeyyiidhaaf qaama miidhamtootaaf midhaan nyaataa zayita kenna jedhee homa dhufeef haala mijeessinee fi waliin hojjechuu qabna moo leegaal giraawundiin isaa maalidha jennee jedhanii adda baafachuu qaban maalidha? Itti gaafatamummaan isaanii hoo yoo wanti tokko karaa saniin dhufee raawwatame dhaabbileen mootummaa jechuun egaa hawaasa bakka bu'anii hawaasa kana tajaajilu waan isaa waliin hojjetan san hawaasni baay'ee shakkii irraa hin qabaatu jechuudha. So namoonni asirra jirtan sheer godhaa nama hedduu bira akka ga'u dhimmi kun kallattii wayii qabsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Of eeggannoo gochuulleen barbaachisaa waan ta'eef egaa dhaabbanni kun Universal Music Group dhaabbata biyya alaa kan maqaa kanaan socho'u akkuma maqaa irraa hubannu hojii muuziqaa irratti hojjetaa jechuudha. Dhaabbanni alaa kun amma Faransaa jennu Ameerikaa keessa haa jennu teessoon isaa eessa yoo ta'e dhaabbata biyya alaati. Dhaabbata biyya alaa yoo ta'u egaa aartii keessattuu gara muuziqaa irratti hojiilee muuziqaan wal qabatan irratti kan xiyyeeffatu ta'uu isaati jechuudha. Hojiilee muuziqaa wal qabatan hojii namoomaa osoo hin taane hojii non profit hojii bu'a maleessaa gargaarsa namoomaa osoo hin taane hojii bu'aa irratti hundaa'e hojii daldalaati jechuudha. Hubachuun kan danda'amu. So dhaabbanni akkanaa kuni haala kamiin gargaarsa magaalaa kana haala kamiin gadi bu'ee hojjete? Deeggarsa akkamii argate? So deeggarsa akkamii argate? Waan jedhu kana laalutu nurra jiraataa jechuudha. Osoo kan addaan hin baafanne haalli itti gartee qaamoleen mootummaadhaa deeggarsa suni fakkeenyaaf amma ka'umsi isaa yoo laalle wanti ragaan akka ragatti ani gaafa sarchi godhu argadhe gaafa guyyaa tokko 6,2024 akka lakkoofsa warra faranjiitti jechuudha. Official certificate of legitimacy dhaabbata Universal Music Group NV jedhamu kuni egaa Ethiopian branch jedhee waan akka argitee certificate wahii legitimacy wahii kan qabu kan Ministry of Trade adde Algaanesh Taaddasaatiin mallattaa'ee qaba. Gara Ministry of Trade tiin bakka bu'ee akka dhaabbata daldala wayii ta'uu wayii mul'isaa jechuudha onni kun. Gara dhaabbatichaa Universal Music Group kana keessa
intar godhetti waan mul'isutu jira jechuudha. Waan mul'isutu jira. Kanarra darbee immoo miidiyaan keessatti hojjetanillee jiru. Finfinnee keessaa fakkeenyaaf warri kutaa magaalaa Aqaaqii Qaallitti deeggarsa nu godhedhanii sartifikeeta kennuu isaanii wanni mul'isaa baay'atu jira. Biiroon carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaallee waraqaa ragaa gaafa bitootessa 20,2018 godina Arsii egaa aanaa Aminyaa magaalaa Addeellee dhaabbanni Universal Music Group jedhamu kuni kan damee achirra jiru kun hojii midhaan nyaataa fi zayita akkasumallee carraa hojii uumuu irratti hirmaannaa waan taasiseef jedhamee xarayaan ragaa kennameefii jira jechuudha. Namni sartifikeeta sanirra jira. So amma hedduu argachuu dandeenya. Magaalaa Adaamaa keessatti illee waajirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamallee miidiyaadhaa ibsa kennuuf miidiyaa Adaamaa Broadcast Serviceedhaaf ibsa kan kennan kan kominikeeshinii magaalaa bulchiinsa magaalaa Adaamatiinis kan ibsi irratti kenname suuraan namootas achirra jira jechuudha. So maal adda baafataniiti isaanii ragaa maalii qabatanii seera qabeessummaa dhaabbata kana hojii inni hojjetu wajjin dhaabbata tokko wajjin hojjechuudhaaf gareen isitti dhufu seera qabeessummaa isaati jechuudha. Leegaalitii isaati kan mirkaneessu nurra jiraatu. Maal mirkaneessaniiti kan wajjin hojjetan? Maaltu mirkanaa'e? So qaamoleen haqaa egaa qaamoleen qorannoodhaaf aangeeffaman dhimmoota kana hundaayyuu itti deemanii qulqulleessuun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama ta'a. Akka feeteedhaan amma caluma jedhamee waan dijitaal yeroo dijitaalaa kana keessatti hojjetame waan akkasii jedhamee irra darbuun barbaachisaa miti jechuudha. Babal'ataa jira waan ta'eef lammitu saamamaa jira waan ta'eef uummanni haala kanaan saamamaa jiru kun lammii biyya kanaati meeqatu ittiin qabeenya isaa dhabee dhaabbileen mootummaadhaan immoo yoo haala kanaan waliin hojjetan amanamummaan isallee eegumsa kalaqa muuziqaatiin wal qabatan hojjeta. Muuziq distribute godha. Yoo amma sarchi gootan Itoophiyaa keessatti laayisensii wayii akka hin qabnetti kaa'e jechuudha. Garuu immoo dhaabbanni wayii saawula sawu kan jedhamu wayii akka waan waliigaltee waliin mallatteessa wayitti kaasuun immoo hojii muuziqaa fi muuziqaa qofa jechuudha. Hojii gargaarsa wal qabatu zayitaa ta'u nyaataa ta'u hojiilee gargaarsa wal qabatu kanaaf osoo hin taane hojii music distributions music art protectioniidhaan hojii wal qabatu artistoonni hedduu wajjin kan hojjetu ta'uu osoo hin agarsiisu akkamiin waan kanatti fayyadamee keessattuu public participants amanamummaa gochuudhaaf waan godhe sana maqaa saniin sila maqaa dhaabbata biyya alaa saniin dhaabbanni forjii ta'e wayii haala saniin deemuun isallee shakkii guddaa waan qabuu fi qaamoleen egaa akka salphatti ilaaluu osoo hin taane maqaa dhaabbata idil addunyaa tokko egaa sobaan itti fayyadamaa jiraachuu yoo kan danda'u ta'e impersonalization wanni kun yoo ta'e illee qulqulleessuun dirqama waanuma daandii ta'e wayii waan salphaa ta'e wayii qofaa miti jechuudha qaamoleen yakka qorannoon aangoo yakka qorannoo yakkaa kennameef waan walxaxaa akkanaa kanallee qorachuu dirqama qabu jechuudha. Itti gaafatamummaa seeraa qabu, mirga haqa argachuu lammiilee gara kanaan itti fayyadamuu qabu. Ragaa maaltu barbaachisa waan jedhullee kan waliin lalegaa itti gaafatamummaan biiroolee mootummaallee egaa dhaabbata kan waliin hojjechuudhaaf ragaaleen kunniin egaa biiroolee mootummaa irraa kan kennaman kanneen akka reefu laallee sana sartifikeetiiwwan waraqaalee Aqaaqiitirraa Qaallitti irraa kenname akkasumallee immoo bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa irrallee kenname inumaa gara kominikeeshinii miidiyaa isaaniitiin hundaayyuu uwwisa miidiyaallee kan argatan waan ta'eef kun inumaayyuu haala bareedaadhaan yakkoota arma dura hojjetamaa turaniin bifa adda ta'een qorannoolleef egaa waan salphaadha jechuun hin danda'ama. Amanamummaa verifikeeshin egaa dhaabbanni tokko ragaa galataa kennuudhaaf waliin hojjechuudhaaf amanamummaa dhaabbata sanii mirkaneeffachuutu irra ture jechuudha. Eessaa dhufe maal hojjetaa? Dhaabbata NGO yoo ta'e ko NGO'n abbaa taayitaa dhaabbilee siviiliitirraa laayisensii qaba silaa.
batateetaa dhaabbilee siviiliitirra laayisansii kennamaaf. Adeemsa mataa isaa qaba jechuudha. So maal arganiiti kan waraqaa ragaadhaa kana kennanii. No moo akka feeteen kun maaf babal'ataa dhufe? Caluma jedhamee zayitii abbaa liitira 3 liitira takka mokoronii kiloogiraama 5 yoo kana godhu kana maalidha faayidaan isaa eessaa dhufe jedhanii qorachuun inumaayyuu biiroo magaalaa Adaamaa kan amma bakka lamaa yoo san qabaachaa akka turetti eeruun hawaasa biraa nugaa jira. Maqaa dhaabbata biraa sobaan fayyadamee jiraate egaa biiroon mootummaa ragaa kana kennuun isaa dhaabbatichaaf seera qabeessummaa legitimeesii sobaa kenneera jechuun hin danda'ama jechuudha. Kunis egaa dogoggora bulchiinsaa fi malaammaltummaa ta'uu danda'a jechuudha. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba jechuudha. Egaa maal gochuutu irra eegama? Miidhamtoonni amma keessattuu gara kanaan ammoo akka dhaabbata argitee bu'aadhaaf hojjetutti illee bu'aa maallaqa ganaa galchitanii hagan argattu. Maqaa dhaabbata kanaatiin baankii mootummaa irratti egaa akkaawuntii banuudhaan maqaa namoota dhuunfaa dhaabbatan keessa jiraniitiin yeroo yerootti maallaqni isaan walitti qabaa turan kuni egaa asiin gargaarsa jecha asiin immoo saamicha irratti bobba'anii jiru jechuudha. Saamicha irratti bobba'anii jiru. Osoo miidiyaan kominikeeshiniin fuulli kominikeeshinii mootummaadhaa amanee immoo dhaabbata kan hojjetu jedhaanii jirullee ragaa kan hunda egaa laaluun barbaachisaadha jechuudha. Tarkaanfiin seeraa fudhatamuun barbaachisaadha. Eessatti amma maaltu irraa eegama? Namoonni dhimma kana miidhaman maallaqa isaanii dhaban dhaabbatichi yeroo amma biirolee sadarkaa kamittuu jiran cufee akka badettidha egaa himamaa kan jiru waan ta'eef egaa risiitii baankiidha kan baankii itti galchan lakkoofsa herreegaa maqaa nama kamiitiin akka gale hunda isaatu risiisanirra jira. Baankii wajjin booda dhaabbanni poolisii haa ta'u abbaa alangaa haa ta'u dhimma yakka qorachuudhaaf kan aangeeffame egaa haala ittiin baankiidhaa qulqulleeffatu adeemsa seeraa mataa isaa qaba jechuudha. Egaa miidhamaan amma ragaalee kana walitti qabachuu keessattuu magaalaa Adaamaa kutaa bulchiinsa magaalaa kamii keessatti biiroo qabaachaa ture eessatti galcha waan jedhu erga adda baafatee booda dhaabbata biiroo yookaan waajjira poolisii kutaa magaalaa san jiru abbaa alangaa akkasumallee kutaa magaalaa san jirutti ragaalee kana geeffatanii galmee qorannoo yakkaa eegalchiisuun dirqama ta'a jechuudha. Haqa uummataa egaa karaa kanaan eegsisuun barbaachisaadha jechuudha. Caluma jedhamee waan namni wal kabale waan diida jiru qofa qoratu osoo irra hin jiraanne maqaan amma namoota riijinaal maanaajeriidha jedhamanii jiran kun doktora haa ta'u aaddee haa ta'u asumarra jiru jechuudha. So namootuma biyya kanaatiin haala saniin yuutuub illee reef sarchii yoo godhu argaa ture waan wayii yoo isaan kaampeenii wayii geggeessan kaampeenii wayii yoo geggeessan ilaalan ture jechuudha. So namoonni kun namoota biyya keessa jiran akkaawuntii lakkoofsa herreega isaanii banamee karaa baankiitiin osoo irratti galaa jiru amma wanti egaa miidhamtoonni gurmaa'uudhaan qorattoonni ammoo mala qorannoo teeknikaa taaktikaa fayyadamanii biiromtu kunuyyuu hin beekaa jechuudha. Osoo hin beekne akkamitti rikogniishinii kennaaf? Universal Music Group who they are jechuun qabu. Laayisansiin keessan eessa jechuun qabu? Hojiin bu'uuraa keessan maalidha? So Finfinnee keessa gara biyya alaatti egaa yoo dhufan biiroon muummichi biiroo egaa isaanii eessa? Kan hunda adda baafachuutu irra jira jechuudha. So kan hunda osoo adda hin baafatin waanuma akkuma durattuu jenne gargaarsa xiqqoo wayii qabatee dhufeef asiin immoo dhoksaadhaan hojii biraa irratti bobba'aa yoo jiraatu maqaan namoota sun jira qaamni immoo rikogniishinii yookaan ammoo waraqaa ragaa kana kennelleen ifatti jira jechuudha. Ifatti jira waan ta'eef dhimmi kun waan akka salphatti laalamu osoo hin taane egaa ragaa kana kanneen carraa hojii uumuun jira jennee jirra kantiibaa magaalaa Adaamaa jenneerra aqaaqii kaafnee jirra kan akka magaalaa Addeellee yookaan uummanni yoo saamamu uummanni fayyaalessi uummanni nagaa kun kallattii kanaan yoo saamamu caluma jedhanii laaluun irra akka hin jiraannee fi uummanni haala kanaan miidhamillee magaalaa Adaamaa keessa fakkeenyaaf namoonni jiran walitti gurmaa'uu qaban jechuudha. Gurmaanii sagalee ofii ragaa ofii kana qabatanii ragaa isaanii misarkaa ta'uu qabu baduu qabu ragaa kana qaamolee seeraa fi haqatti dhiyeeffatanii itti deemutu irra jiraata. Dhimma yeroo kennuu irra hin jiraanne waan ta'eef bu'uura saniin itti deemuun
dhimma barbaachisaa fi dirqama waan ta'eef deddeebi'aa jira. Egaa dhaabbileen haala saniin hojjetan kunniin maqaa dhaabbilee alatti fayyadamuudhaan dhaabbilee seera qabeessa jiran achi keessaa iccitii isaanii fudhachuudhaan maqaa sanitti fayyadamuudhaan namoota lammummaadhaan ala ta'an warra adii kana ta'an agarsiisaa suuraa wayii agarsiisaa duuban egaa waan yakkaa kan irratti hojjetu jechuudha. So waan irratti hojjetan kana wal qorachuun erga biiroon Ministry of Trading amma recognitionii sana kenne haga achitti kan itti deemu ta'uu hubachuu qabdu. Sheer waliif godha. Namni kamiyyuu haala kanaan kan miidhame irraa hubachuu qaba, itti deemuu qaba. Irraa dhimmi kun immoo waan deddeebi'aa jiru waan ta'eef dargaggeessi kenna namoonnis uf eeggannoo gochuullee dirqama jechuudha. Dhaamsi ani dhaamu dhaabbilee akkanaa kana akkamitti amannaa? Osoo yeroo yaadannoo yeroo dhiyooti amma dhaabbileen baay'een isaanii konkolaataa isinii fichisiisnaa, akkas isinii goonaa, birrii kuma hagana yoo keettan hagana argattu, Shaashamanni irratti biiliyoonsi waan ta'e argitanii jirtu. Akka waliigalatti immoo magaalota keessatti wantoota raawwatamanillee agartanii jirtu. Yeroo dhiyootti kan artistoonni namoonni bebbeekamoon irratti hidhamanii dhimmi isaanii amma mana murtii jirullee agartanii jirtu jechuudha. Soo kan argaa jirru dhaabbileen akkanaa kun bar amma akka seenaa jireedhamitti 2024 yoo ta'e 24 hojjete 25 26 jechuudha. So waggaa tokkoof waggaa lamaaf deemuu danda'u. Amanamoo of fakkeessuudhaaf guyyatti 100 gan argattasiin jedhanii deemuu danda'u jechuudha. Hin dhabaman haala mijeessitoonni kanneen amma akka Dr. Wanduu fa'aa kan ibsaman addeen dubartiin takkas jirti kan wandimmoo Gizaa Ufaan jira nama fakkeenyaa fi so namoonni akkasii kun jiran jechuudha. Dr. Salamoon Baqqalaa Faan asirra jiru, Maaraawit Ballaxaa Faan Regional Manager jedhamanii. So namoonni kun jiran jechuudha. Namoota kana qorannoo seeraa geggeessuudhaan itti gaafatamummaa seeratiif dhiyeessuun dirqama qaamolee seeraa fi haqaati. Qaamoleen seeraa fi haqaa immoo akka milkaa'an miidhamtoonni illee ragaa of harkaa qaban odeeffannoo akkaataa itti miidhaan kun isaanirra qaqqabe waajjira poolisii bakka isaan jiraatanii fi bakka gowwoomsiin kun yakkoonni gowwoomsaa kun irratti hojjetamanitti eeruu isaanii wal gurmaanii bifa gurmaa'een dhiyeeffatanii ogeeyyii seerallee argitanii haasofsiisuun dirqama ta'a jechuudha. Ogeeyyii seerallee haasofsiisuu dubbisanii haala kamiin itti deemuun akka danda'amu haasofsiisuun dirqama ta'a. Dhimmi kun egaa dhimma baay'ee ariifachiisaa irra deddeebi'ee raawwatamaa jiru waan ta'eef kanneen birallee baay'eetu jira jechuudha. Amma bahaa jiru. Tokkommoo maangoo minaamin hedduutu jira amma dhimmoonni akkana dhimmoonni bahaa jiran. Of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Business organization osoo hin taane calum jedhame organization jedha. Business ta'uu isaan beeytu, NGO ta'uu isaan beeytu waan sobaan haala kanaan deeman kun of eeggannoo gochuullee barbaachisa. Jaarraan teekinooloojii kun teekinooloojiin akkuma faayidaa qabu miidhallee qaba jechuudha. Adaduma yeroon modernizationin dhufaa jiru kun yakkoonni illee akkasuma yakkoonni karaa saayibariitiin karaa digital miidiyaatiin raawwataman kun illee keessattuu hojiin biizinesaa online servisiin deemu kun waan agartee baay'ee rakkisa waan ta'eef hojii online business online hojjetaman kanallee irraa of eeguun barbaachisaa jechuudha. Irraa of eeguun barbaachisaadha. Waa shakkuu qabdan caluma jedhamanii akkuma biiroon mootummaadhaa odoo itti gaafatamummaan hedduu irra jiru mirkaneeffannaan hedduu osoo irra jiru osoo mirkaneeffanne anyways dhaabbileen amma qorannoodhaaf aangeeffaman qorachuu danda'u jechuudha kan. Maal mirkaneeffattaniiti maal harkaa qabdan ragaa akkamii harkaa qabdan yoo laayisansii kana gootan. Biiroleen immoo yoo biratti banamanuu bar adeemsa sirna seeraa qabaachuu qabaa jechuudha. Ancaluma jedheeti miti namni tokko dhaabbata biizineesas haa ta'u NGO illee haa ta'u leegaalitiin isaa adda baafachuun dirqama waan ta'eef inumaa mala salphaadha. Biirolee amma maqaa dhoofne kana biraa odeeffannoo jiraachuu mala jechuudha akkamitti hojjetan. Kanan ta'u taanaan itti gaafatamummaan isaanillee waan agartee irraa baratamuu qaba. Amma booda gara fuulduraatiif namoonni dhuunfas dhaabbileen mootummaallee yakkoota gowwoomsii akkanaa kana mala ammayyaatiin uummata saamaa jiran kana irratti dammaquu qabu jechuudha. Dammaquu qabu waan ta'eef
caluma jedhamee ofitti affeeru ofitti deemuunis dhiibbaa akkanaa kana uumaa jechuudha. Dhiibbaa akkanaa kana qaba waan ta'eef dhiibbaa akkanaa kanarraa hawaasa keenya baraaruun dhaabbilimti birallee irraa akka baratan seera qabeessummaa hojjechuun akka irra jiraatu namni yoo xiqqaate bar karaa seera qabeessatiin yoo ta'e an dhaabbilee akkanaa kana baay'een shakka ofirii baay'ee sargeera yoo naa dhiyaatu namoonnis yoo itti deeman baay'ee gorsaan tureen maal argatee amma guyyaa 15 keessatti 20 yookaan 10 yookaan 5 yoo galchite 4 sii kenna maal hojjetta jedhuun hin qabdu maal hojjettee ati kanaa kennitu ትርፉ ከምንድን ነው ምን ታተርፋለህ በሳምንት ወይ በሁለት ቀን ደግሞ ይሄን ያህል ብር የሚሰጠኝ ከሆነ ዋሸኩ ደቡን ረኮ ሆነ መሳጥ ይላችሁ seera qabeessummaa isaa addabaafachuu dhabuun osoo inni laayisansii usitti fidee bar yeroo tokko tokko dhaabbilee akka nama deeman kana qaama laayisansii godha jedhamu kana ministry of trade amma ka garra jira miti isa sana machitti addabaafachuun hin danda'ama jechuudha yeroo sanatti waliin caluma jettee waliin gulufur waliin harka dhawurra dhimmoota akkasiisan addabaafachuun muuxannoowwan hojii keessatti baay'ee godhaa turre jechuudha dhimmoota akkasii dursitee of eeggannoo gochuun barbaachisaadha dhimmi kun egaa dhimma yeroodhaaf dhimma akkanaa kana waan natti diddee nagaafachaa turan namoonni waan ka'umsatiif ta'a ragaa jiru walitti qabatanii bakka biiroon isaanii itti banamaa ture kutaa bulchiinsa magaalaa warra kutaa bulchiinsaa hin qabne immoo magaalaa sanitti dhaqxanii warroonni haala saniin egaa soobamtan letter of recognition isaaniif dhaabbata saniif kenne kanallee qabatanii gara saniin qaamni mallatteesse achirra jira chaappaa seera qabeessa qaba so peejii kominikeeshinii isaan irratti akkasumallee miidiyaamti laayisansii qabulleen kan irratti gabaasa hojjete jira jechuudha hamma isatti itti gaafatamummaa danda'u qabu jechuudha isaanis so of eeggannoon hojjechuun osoo irra jiraatuyyuu wantoonni raawwatan kun amma deebi'ee gaafa hawaasa irratti miidhaa geessu miidhaa dhufe kana ammoo qaamni mootummaa biraas kan qorannoodhaaf aangeeffame ragaa barbaachisaa walitti qabatee miidhamtoonni biraan gahuu qabu haala saniin itti deemuun barbaachisaadhuma jechuu fi egaa hiriyoonni keessan akka irraa fayyadaman fuula kana sheer godhaa yaada keessanis ka'a gaafii biraas yoo qabaattan haala addaatiin namoonni dhiyeenya an argamutti jirtan ammoo haala kana miidhamtan qaamanis wal agarree deemnee marii waliin taasisuu kan dandeenyu ta'u isin hubachiisuu fi egaa qophiin qoraasuma seeraa kan hundeeffamte haaluma kanaan deeggarsa hawaasa kennaa hubannoo seera wal qabatu rakkoolee seeraa yakkaa ta'u seera hariiroo hawaasaa gara kanaan ka'an egaa hubachiisuudhaaf hawaasa hubachiisuudhaaf akkuma jedhaa turre seera beekuun qaroomina akka of eeggattu si godha namni seera beeku baay'ee sodaataadha. Hin gowwoomfamtu. Dhaabbilee akkanaa kan ammoo mala kamiin adda baafachuun danda'ama. Fakkeenyaaf sheerii gurgurra jedhanii dhaabbileen baay'een yeroo beeksisa godhan kondominiyeemii wal qabatee riil isteetiidhaan wal qabatee konkolaataa finnaadhaan wal qabatee isaan kan ammoo maal qulqulleeffachuun nurra jiraata waan jedhu sagantaa biraatiin itti deemuu dandeenya jechuudha. Maal dokumentii akkamii irraa qulqulleeffachuu qabda? Akkuma bar mana tokko bituudhaaf yoo karoorfattu mana wayii yoo agartu maal qulqulleeffatamee seera qabeessummaa mana sanaa maddi mana sanii eessaa idaa ofirraa qabamoo hin qabu dhoorkiin irra jiramoo irra hin jiru akkasuma barkuun illeen dhaabbanni tokko hundaa'uudhaaf seera qabeessa ta'uu qaba jechuudha. Biiroo kamtu yookaan ammoo ministeera kamtu hundeessee yoo biyya alaatii dhufan ammoo haala kamiin gara biyyaa seenuu danda'anii hojii akkamii hojjetu hojiin isaan hojjetan kunoo dhugama seera qabeessa wantoota jedhaman mara osoo addan baafanne yoo xiqqaate amma haalaan dhagaa jirutti aga miiliyoona tokkotti 800,000 700,000 200,000 namoota baay'ee amma walitti qabatanii jalaa badanii wanti jedhamaa jiru kun jira garuu immoo namoonni kun maqaan isaanii jira biyya keessaa kan biiromti mootummaadhaa waraqaa ragaa kenneef maqaadha jechuudha. Akkasumallee immoo kan akkaawuntii nambariin baankotatti banamee maqaa hojii salphaa qofa osoo hin taane hojiilee walxaxaa akkanaa kanallee itti deemuun mootummaan naannolees mootummaa federaalaa wajjin poolisiin naannoo poolisii federaalaa wajjin itti deemuun qaamolee nageenyaa security wajjinis qaamolee akkanaa kana adda baasa.